barri baraan ce'a barri baraan ce'a jaaran lakkaa'ame barorqeen qoodame barmeetiin hirame waggaan ji'aan ce'e torbeen guyyaa ta'e guyyaan darbee waariin waaree ta'e anis har'a ga'ee leetuun daa'imummaa yaadannoo naaf ta'e miira yeroo sanaa narra dambali'ee qalamaan barreessuuf qubni na kaka'e na wajjin imalaa kunoo ani ka'e daa'imman malqaqqan harka waaq kichuuleen daa'imman akka guddatanii ta'aniif daddarran akka dargaggooman ta'aniif shamarran akka ga'eessuman ta'aniif hayyuuwwan akka qaamaa sammuun bilchaataniif daran egeree boru abdii warri arguu fedhan daa'imman qajeelloon akka kunuunfatan mirga isaanii eeguun akka guddifatan waan gaarii haammachuuf gaarii facaafatan kan facaasan haamuuf dursa kunuunfatan facaasaa guddisaa akka bor gammaddan harka irra bulchaa akka beenyaa fuutan har'uma handhuraa akka gammachiiftan itti gaafatamummaa akka shaakalsiiftan dirqama maatummaa akka itti baatan isin kana goonan jiruu itti beektan inni qotee galchu guuttatee ooyiruu inni horsiifatu karra ofii ijaaru inni kalee baree nan barsiisaa jiru geejjibaan bishaanii doonii fi bidiruu kan helikopteraaf xiyyaaraan mirmiru inni konkolaachisu hojiidhaan marmaaru inni biyya bulchu inni seera muru abbaa biyyaas ta'ee kan boroo dongoru abbaa gadaa ta'ee kan sirna ijaaru abbaa heeraa ta'ee inni labsiiseeru abbaa caffee ta'ee kan daangaa sorooru abbaa malkaa ta'ee kan safuu ajjeeru gaammee xixiqqaarraa hanga har'aa jiru waggaa hedduu dura daa'imman middeerruu haalli guddin keenya murteessa dhabooru waa beekaa guddachuun haa ijaarru jiru namni boruuf beekan mul'ataan jiraata har'a waan baaseerraa gatii isaa eeggata waan har'a facaase bor firii haammata qixuma kunuunsen bu'aa isaa argata wareegni kan fallu borinuuf soorata abboonni haawwaniif ilmaan hangafootaa daa'imman kunuunsuu godhadhaa barnoota kennaaf mirga isaanii dhalatanii jiraachuu guuta fedhii isaanii nyaatanii guddachuu da'oof daara baasaa filatanii uffachuu bilisummaa kennaaf fedhiidhaan hojjechuu bilchina xiinsammuuf kan miirri gammachuu seeraaf safuu baruu of ta'uun guddachuu yoo kana gootaniif hayyamaa dhalachuu bifa seerri eeguun maqaa moggaafachuu eenyummaa isaanii maatirraa barachuu maatii isaanirraa eegumsa argachuu mootummaa isaaniin mirga kabajachuu odeeffannoo kennuuf yoo fedhan argachuu mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kan fedhan kalaquu barbaadan dubbachuu barbaadan barreessuu fedhan dubbifachuu amantii barbaadan hordofaa guddachuu mirgi jalaa cabnaan kabajaaf mormachuu mirga nan biraafis barbaadan falmachuu fedha wal ga'uu fi gareedhas uummachuu dhaabbata barbaadan makamuun hojjechuu guddifamnaan illee aadaa ofii eeggachuu miidhama eeggamuun kunuunsa argachuu daa'imman akkanaan kan qaban guddachuu ijoollee duuba yoo yaadadhu kaleessa yeroo san ganna daa'imummaa yeroo gammachuu san yeroo waanii jiru addan baafatin san yeroo safuuf seera barachaa ture san yeroo maatii irraa wawayii eeggadhu san ganna daa'imummaa ganna irkoodhaa san kaleessa ijoollummaa yaadadhee yeroo san qajeellutti beektuu waan mirga keessanii adda baafattanii dirqama teessanii walitti dubbannaa meerumtan teessaniin kan isin ergamtan fedhiitan teessaniin wanta feene diduun mirgatan teessanii wanta feetan hujuun mirgatan teessanii kana beekuu qaba maatiin kan keessanii sun hubachuu qaba sirni kan keessanii duudhaan si badhaase si uume safuuni heerri si tumamee si eega seeranii ijoollee guddadhaa lataa dameedhanii hayyuu beekaa ta'a bilchaadhaa sammuuni sabaaf lammii oolaa mil'adhaa abdiini milkaa'aa argadhaa wanta barbaaddanii seeraf safuu baraa hoodaf barnootanii nama seenaa uumu ta'aa jireenyanii ulfinaan guddadhaa ijoolleen daa'immanii